Abbaan buddeenaa koo yeroo hunda machaa'a. Etunaaf wayyina dirma dhugaayona. Siwaame Maulana, Siwaame Maulana. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koos kutaa 1-12tti seeraan baradhee xumureera. Haati kiyya ijoollummaa kootti akkoo koo biratti nagattee gara biyya biraatti godaantee heerumtee jireenya erga godhattee ijoolleellee horattee booda maatii abbaa manaa ishee waliin waan jiraattuuf ilmaan ishee waliin akka hin jiraanneef baay'ee waan ishee rakkisaniif naannoo waggaa 12 isaan bira erga turtee booda jireenyi isaanii du'aa fi ajjeechaa wal balleessuu ta'aatti yeroo dhufu ijoollee ishee wasiilota isaaniif kennitee gara mana haadha isheetti deebite. Abbaan manaa ishees haalota jiran nan sirreessaa kottu gara mana keetti deebi'i jedhee yeroo hedduu jaarsa erga ishee kadhatus haa ta'uutii garuu harmeen kiyya ati kottu biyya kana jiraadhu malee ani biyya kee lamuu lammataa dhufeen hin jiraadhu jettee kanumaan abbaa manaa ishee waliin gargar bahanii. Abbaan manaa ishee ishiin alatti haadha manaa gara biraa waan qabuuf ijoollee koo warra kana dhiiseen si biran dhufu jedhee walirraa fagaatanii. Sanaan booddee haati kiyya anaa fi akkoo kiyya waliin jiraachuu eegalti. Obboloonni koo yookiin immoo ilmaan ishee yeroo garaa garaatti dhufanii anaanis haadha koos ni dubbisu. Hariiroon gidduu keenya jiru gaarii ta'us harka firaatti guddachuun garuu qoree hedduu ofirraa waan qabuuf obboloota koo haadhaaf abbaa malee guddachuun carraa isaanii ta'e. Kanaan otoo jirru haati kiyya dhuftee waggaa 2 booda akkoon koo dhukkubsachuun jalqabdi. Duras fayyaa taatee otoo hin taane amma garuu ol jetteellee nyaata nyaachuu, mana fincaanii deemuu, jilgeenfattee kadhachuu, mana keessa socho'uu, hojii xixiqqoo hojjechuun abjuu isheetti ta'aa dhufe. Kun immoo irraa kan qabe eebba dullumarraati. Baay'eema tokko dulloomte. Haati kiyya intala ishee quxisuudha. Hatumti kiyyayyuu umuriidhaan jabaatteetti. Kanaan dhukkubsachaa otoo jirtu akkoon kiyya umuriidhaan tilmaamaan waggaa 87 abbaan manaa ishee boqotee waggaa 23 booddee addunyaa kanarraatii boqotte. Haadha koo caalaa akkoo koon jaalladha. Ijoollummaa kootii kaasee kan na guddiste homaa otoo natti hir'isiin akkoon koo na guddisteetti. Sanaan booddee haati kiyya obboloonni ishee waliin dhalatan qabeenya gahaa mataa isaanii danda'u waan qabaniif kan qabnu nootiin nu gahaa ati qe'ee maatii keenyaa nuuf qabi jedhanii haadha koo dhaala jiru hundumaa dabarsanii kennanii. Sanaan booddee haati koos qabeenya maatii isheetti dabartee ana waliin jiraachuu itti fufne. Yeroon barnoota koo kutaa 9ffaa baradhu haati kiyyaa bultii 2ffaa godhatte. Abbaan manaa ishee nama baay'ee cimaadha. Ciminni isaa garuu guyyaa tokko harka namaatti kan isa hambisu. Manaa bahee guyyaa tokko nama waliin nagaa ta'ee deebi'ee hin beeku. Dargaggummaa isaarraatii kaasee isa ajjeesuudhaaf dhiirri hin qophoofne hin jiru. Etunaaf wayyina dirma dhugaayona. Siwaame Maulana, Siwaame Maulana. Haa ta'uutii garuu bitaattis mirgattis qabee lubbuusaa oolchachuun hanga har'aallee jiraachaa jira. Haati kiyya yeroo dubbattu gaariitu bada malee hamaan silaas maal ta'a jetti. Maallaqa namarraa liqeeffate du'a isaa ta'a malee abbaan buddeenaa koo hin deebisu. Haati manaa namaa isatti tolteetti yookiin immoo bareeddeetti taanaan boqqolloo xaafii mana ishee keessa kan hin jirre itti guuree deemuun sanyoo baafata. Bara jireenya isaa keessattis gara haadha manaa 7 ijoollee 4 kan horate yeroo ta'u sana keessaa garuu tokko ijoollee 3 tokko immoo mucaa tokkoon ala warri kaan daa'ima hin godhanneefi. Ganama yeroo manaaf ba'u akka dhiiraa har'a bakka kanaa kanan hojjedha jedhee otoo hin taane namittiin kun naganuu dandeessi jedhee cuuphee tokko kaalsii isaa keessa tokko immoo qabattoo isaatti hidhatee manaa baha. Mana murtii dhaabbachuun hidhamuun oolmaa isaa guyyaa guyyaati. Hanni ganda keenya jira taanaan jalqaba kan shakkamu abbaa buddeenaa koodha. Kanan
jechaan dubbadhuun ol nama baay'ee hamaa waliin jiraachuu miti beekuun iyyuu namatti ulfaatu biyya lafaadhaan biyya lafaa nama jechisiisu akkanas ta'ee garuu haadha koo faana nagaa qaba isheenis baay'ee cimtuu harkan laannee waan taateef yoonni cuubeetti baafatti ati har'a dhiira jettiini guyyaa tokko tokko halkan mana keenyaa shaakalli si ol fakkaatu bifa kanaan walitti bu'uun gabaree yookiin immoo gargaaraa qonnaa keenyaa kan ta'e harka abbaa buddeenaa koo fi haadha koo gidduutti lubbuun isaa darbee oole sanuu kan abbaa koo hin taane mana koo dhufee galee qabeenya haadha kootiin kan jiraatu nama kanaaf guyyaa tokko jaalala godhadheen hin beeku ajjeesuudhaaf qorichallee qopheesseef hin beekamu haa ta'uutii garuu nama kana yoon balleesse cubbuunsaa kan koo ta'antii jedheen harka koorraa kaase magaalli aanaa keenyaa nutti dhiyoo ta'us kutaa 10ffaa garuu mana kireeffadheen magaalatti barachuu eegalee yeroo kanarraa kaasee ture abbaan buddeenaa koo haadha koorra darbee anaanillee qoruu kan jalqabe dhugaatii ni dhuga otoo hin taane ni galagalchaa araqee liitira tokko fuuldura isaa otoo kaa'anii lapheensaa hanga dhuka'uu ga'utti of wallaalee hanga kuutti dhudhuksee dhugaa ergan magaala galee booda gara manaatti kan galu yoo itti galgalaa'e bakkan ani kireeffadhee na waliin buluu eegalee haati kiyya naaf bilbiltee akka dhufeeru yeroo na gaafattu anis yeroon itti himu qalbiin ishee tasgabbaa'a sanaan otoo jennu guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii torbee tokko erga geenyee booda abbaan buddeenaa koo gara manaatti haadha koraa deemee buluu dhiisee bakka oolee guyyaallee ol natti deebi'ee kan haadha kee naga'aa natti heerumii si jaalladheeraa haati kees akkuma haadha manoota kaanii naaf da'uu hin dandeenye yoo na didde lubbuu ishee baaseen biyyaa bahaa jedhee natti dubbate yeroo kanatti ani gaafa ati lubbuu haadha koo balleessite ati dhuguma dhiira caaludha akkaafuu dhiirri sodaatan jedhaa jedheen yeroon deebisuu fi naxxaaree na biraatii deebi'a yeroo tokko qallabni kanaan booddee hin ergamuufi jedhee haadha koo yeroo akeekkachiisu kan eenyu qotee fide eenyu kan itti dhama'ee qabeenyi eenyu irratti ati ajajaa taataa dubbii intala koo irratti qoosaan beekuu jettee ofirraa deebistee. Etu naaf wayyina dirma dhugaa yoonaa si waame moolaana si waame moolaana. guyyaa gara biraa akka nama machaa'ee mana galuu dhiisee ana bira dhufee na gaafatee dadhabee anis isa loleera mitiire kallacha si'a kanammoo otoon ciisu qabattoo ofirraa baasee na qabachuuf yeroo jedhu ofirra galageen albee shunkurtii ittiin kukkutadhu morma isaarra qabadhee akka anis hin dhiisne ni beektaa kanaaf amma dafii mana kanaa narraa bahi jedhee ofirraa gaggeessee sanaan booddee na bira buluuf yeroo dhufu lakkii hin ta'uun jedhaanii haati koollee galgalaa'eera suma biraa bulu yeroo naan jettu lakkii hiriyoota koo waliin qayyabachaan bulaa jedheen deebisaafi bifa kanaan haadha koo waliinis abbaa buddeenaa koo waliinis wal dhabaa kutaa 12ffaan xumuree qabxiin kutaa 12ffaafus gara biyya ambaatti imala koon taasisee hiriyoonni koo yeroo sanatti abbaan kee akkana akka ta'e maaliif haadha keetti himtuu jedhanii yeroo na gaafatan kan waliin jiraatu harmee godhaa maal eenyu akka ta'e immoo ishumtuu ana caalaa sirriitti ni beekti jaallattee waliin jiraachaa kan jirtu ishee waan ta'eef jireenya ishee keessa seenee jeeqoorra kanaan booddee isheenis dahuu waan hin dandeenyeef hanga lubbuu ishee na jalaa miinetti waliinaa jiraatu amma immoo ofiifuu dadhabeeraa gadi jedhee deemu jalqabeeraa jedheen seefi eeyyen sirriidhaa abbaa buddeenaan tokko ijoollee haadha manaa isaan isaa abbaan intala isaafuu rakkoo ta'u ni jira mitiire haadha koof jedheen waggaa 3 ba'aa kana farra dabarsee barnoota yuunivarsiitiin baradhu jedheen biyyaa boonqoo boqonnaadhaafis gannas yeroon biyyatti galu jireenya isaaniitiif gufuu
kunan taalataa kan jedhuuf malee barnoota jibbeen biyyaan baafilan miti. Guyyaa tokko anumaanun ajaa'ibee haadha kootiin nama kana otoo beektuu maaliif filatteetta yeroon jedhu yaa mucaa dubartiin qofaa homaa gochuu dandeessu. Dirqama dhiirri ishee barbaadaa. Dubartii heerumtee jireenya gara biraa qabdu dursitee immoo manatti deesseettu dhiira sakamtu ishee barbaadatte yaaddaa. Yeroon itti filatanii yeroon ittiin filan yeroo qabaa. Jireenyi koo takkaa ganamdee harkaan ofitti waan ta'eef danda'uun dirqama kootii bor du'uun hin oolu jettee na taasofti. Waan buddeenaa koo hanga kana hamminaawaa hamaa hattuu machooftuu afaan darbitu ta'us kan miidhe garuu mataan isaatii. Ijoolleen inni dhalche abbummaan otoo ittiin dhaga'amu ta'ee warra dursee isaa jechuudha. Ofii qabeenya horatanii uffata qorraa tokkollee bitanii fi hin beekanii yoo odeessanis abbaan qab jedhu. Kana ta'uu mannaa immoo dhalachuunuu otoo hafee fi wayya mitiire abbaan buddeenaa koo hanga kanaatti ulfaataadha. Jireenyi haadha koo garuu har'as taanaan yeroo hunda na eessaa. Rabbi nagaa akka godhuun kadhannaa keessan naaf yaadadhaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Itu naaf wayyina dirma dhugaa yoonaa siwaame Maulana siwaame Maulana. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbisee ni qa'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa abbaa hormaa akkanaarraatii Rabbi namaa qabuun jedha. Jaalatamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaaddoo ishee keessa kan jirtu harmee isheedhaaf kadhannaa keessan akka gootan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanuma abbaa hormaa namaan dhala haadha manaa isaatiif miti dhala saafuu kan hin taane akkuma jiru abbaan hormaan gaarii dhala haadha manaa isaa haati hormaan gaarii dhala abbaa manaa ishee abbaa haadha ta'anis kumaatamatu jira. Seenaan kee hedduu nu barsiisa. Nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 waan isinitti dhaga'ame yaada keessan komentii jalatti qoodaa jechaa hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun qophii Oromiyaa 24 guyyaa guyyaadhaan bira geessu akka deeggartan illee kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa halkan gaarii. Itu naaf wayyina dirma dhugaa yoonaa siwaame Maulana siwaame Maulana.